Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haa dhaqqabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa Aanaa Gooroo Guutuu Araddaa Biiftuu Diiramuu isin daawwachiifnaati. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jedhu anis Muhammad Ahmadi. Gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerra. Araddaan Biiftuu Diiramuu akkuma gurmaa'insi haarayni mootummaan gara gandaa gadi buusetti waajjira haaraya bifa ajaa'ibaatiin ijaarratanii kan jiranidha. Araddaan Biiftuu Diiramuu eega hoggansi jijjiiramaa nama barateen gara gandaa gadi bu'e jijjiirama addaa argisiisaa kan jiru. Nutis yeroo hojiidhaaf gara Araddaa Biiftuu Diiramuu dhaynetti waajjira haaraya yeroo ammaan tanaa kana ijaarratanii xumuraa jiran kan isin daawwachiifnu ta'aati. Nu waliin daawwadhaa isiniin jenna. Waajjira kana yeroo ijaaranitti dubartoonni keenyas akkuma aadaa Oromootti helleedhaan dabaalaa hamilee gaariidhaan gurmaa'insi ammaan tana mootummaan gara gandaa gadi buuse kanaas simachaadha. Akkuma aadaa Oromootti bifa owaadhaan jaarrachaa kan jiran ta'uu isin daawwachiifna. Nutis yeroo hojiidhaaf gara Araddaa Biiftuu Diiramuu dhaynetti waajjira haaraya yeroo ammaan tanaa kana ijaarratanii xumuraa jiran kan isin daawwachiifnu ta'aati. Nu waliin daawwadhaa isiniin jenna. Egaa hirmaannaan uummataa Araddaa Biiftuu Diiramuu keessatti bifa barnoota guddaa namoonni naannoo biraa jiranillee irraa barnoota argataniin zingoodhaa fi mukaas walitti qopheeffatanii bifa ammaan tana daawwachaa jirtan kanaan waajjira kana xumurachaa jiraachuu isaanii isin daawwachiisaa kan jirrudha. Egaa hoggansi jijjiiramaa yeroo ammaan tana achitti gadi bu'es itti gaafatamaan bulchaa bulchiinsa Araddaa Biiftuu Diiramuu obbo Shamshaddiin Yuyyaa ijaarsa waajjira kanaa irratti yaada isaanii akkatti aanutti kan nuuf laatanidha. Akkuma Araddaa kana dhufneen asitti hawaasa wajji mari'anne obbo hawaasa wajji mari'anne kana amma ijaarranii waa dagalanii haaluma saniin eegalle dhufnee guyyuma lama sadii keessatti eegalle akkasumatti gaafun amma haala kana fakkaatu daa'imman uummataatiin ulaa saddeettan kana kan ijaarrate ta'uusaati jechuudha. Waajjira kana kun olaala waan waajjira keenya fakkaatu jennee agarsiifne waajjirri kun isin fakkaatu kana waajjira diigaadhaati haala ijaarrachuu qabna. Ni ijaarratanii waa dagalanii dubartoonni keenyaa fi abbootiin walumaan hirmaannaa isaaniitiin manneen kun kan ijaaraman ta'uusaati jechuudha. Manni keenya yoo mari'achiisan waan hin dandeenye qabu mariidha murtee isaan mariidha mari'achiifnaan mana kanaa mi'a kanaa oliitillee ijaaruun akka danda'amtu nuti mana kanarratti hubannee jirra jechuudha. Mari'achiisuudha dursa uummata mari'achiifnaan rakkoon takkallee rakkoon nama qunnamuu jiru manni keenya haala kanaan waajjira ijaarrachuu danda'anii kanaa olillee akka ijaaran garee jirra. Egaa jilli dargaggoota bulchaa bulchiinsa Araddaa Biiftuu Diiramuu obbo Shamshaddiin Yuyyaatiin durfamus waajjira kana akka itti aanutti kan nu daawwachiisaa jiran waan ta'eef jecha isinis nu wajjin daawwadhaa isiniin jenna. Jabaa qabu abbaatu jabeeffata, seenaa baddee abbaatu sirreeffata akkuma jedhamu namoota barataniin mootummaan gara hoggansa gandaa gadi buuse jijjiirama guddaa hawaasa keenyaaf yeroo ammaan taraa kana mul'isaa kan jirudha. Jijjiirama guddaa Araddaan Biiftuu Diiramuu fidde waajjira kun ragaa guddaa kan ba'udha. Kanaafuu namoota barataniin biyya ofii tajaajiluun
dhaloota boruutiif seenaa ol kaa'uu waan ta'eef jecha battalumatti tajaajila si'ataa lammii isaaniitiif kennaa kan jiranidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu qophiin daawwannaa keenya kanarraan tana walitti korfeeffanne kan hanga ammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan akka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo rabbi je qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti arraaf gama kiyyaan nagayaatti. Galatoma.